Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala keessa deebii kan boqonnaa tokko waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaan isiniin jedha. Gaaffii tokkoffaan kanneen armaan gadii keessaa kanneen sirrii ta'an dhugaa, kanneen sirrii hin taane immoo soba jechuun deebii kenni jedha. Har'aa yeroo kaan walitti qabamu wantoota sirriitti ibsamanii tuuta jedhamaa jedha. Walitti qabamni wantoota sirriitti ibsamanii tuuta jedhama. Kun dhugaadha jechuudha. Kun dhugaa jettuun dhugaadha kun. Baarra kan jiru immoo tuuta kun nuu kennameetii jira. A yoo kana ta'e jechuudha. Tuunni A yoo ta'e baay'inni tuuta A 4 ta'aadha. Baay'ina isaa asii lakkaa'uu dandeessu. Asirratti 1, 2, 3 jettanii asitti doot jedheet 10 jedheeti jira. Kana jechuun yeroo diddiiressanii barreessan kun gabaabsameeti barreeffame tuuta A kana jechuudha. Walqixa tuuta kana jechuudha. 1, 2, 3, 4 dootii dhiistanii jechuudha. Dootii jechuun itti fufachuudha. Haga 10tti itti fufachuudha. Kanaafuu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baay'ina kana yeroo lakkooftan meeqa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanaafuu baay'inni tuuta A meeqadha? 4 miti meeqadha? 10 jechuudha. Kanaafuu kanaan maal jettuuni? Soba ta'aa jechuudha. Gaaffiin baarra jiru maal ta'a jechuudha? Sobadha jechuudha. Jaarra kan jiru immoo baan kanadha. Tuunni baa yoo ta'e yoo kana ta'e jechuudha. Faan miseensa baatii jedha. Faan as keessa jira? Faan as keessa hin jiru. Kanaafuu maal jettuuni? Kunis sobadha jechuudha. Soba kunis. Soba jettanii guutuu dandeessu. Bakka ittiin X godhu bakka ittiin raayit godhu dhugaa jettuuni. Bakka ittiin X godhu immoo soba jettuun jechuudha. Daarra kan jiru immoo maan tuuta lakkoofsota guutuu yoo ta'e maan jechuudha. Bakka buusnee jirra gaama. Tuuta lakkoofsota guutuu yoo ta'e dhibbi tokko elementii yookiin immoo elementii jechuun immoo miseensa jechuudha. Dhibbi miseensa maatii jedha. Kuni dhugaadha jechuudha. Maaliif dhibbi lakkoofsa guutuu waan ta'eef jechuudha. Tuutni irra kan jiru immoo tuunni namoota ija 4 qabanii fakkeenya tuuta duwwaatii jedha. Kunis dhugaadha. Namni ija 4 qabu hin jiru jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo tuutota armaan gadiitti kennamanii irratti hundaa'uun dhugaa yookiin soba jedhii deebisi jedha. Tuunni Aan kana nuu kennameera, baan kanaa, caan kanaa, daan kanaa, een kanaa, faan kana. Kanarratti hundaa'uudhaan asirratti maal jedhaa? Baan cita tuuta Aatii jedha. Baan cita tuuta Aatii jedha. Asirratti baa yoo ilaaltan baan cita tuuta Aatii jedheeti jira. Baan kamii? Kana. Aan immoo kana. Baan dhugumaa aarraa citee bahe miti jechuudha. As keessa caarraa aarraa miti kan inni citee bahe jechuudha. Kanaafuu sobadha jechuudha. Maaliif asii lakkoofsi ni jira as keessa lakkoofsi jira? Hin jiru jechuudha. Kanaafuu asitti kun soba jechuudha. Soba ta'a. Baarra kan jiru immoo
Een citatuuta baatii jedha. Een citatuuta baatii jedha. Een kamii? Ishii kana. Baanoo kamii? Ishii kana. Kun dhugaadha jechuudha. Akkuma argitan asirra inni as jiru asis ni jira. Inni kun dhugaa ta'a jechuudha. Dhugaa jettuun. Dhugaadha kun. Baarra kan jiru. Inni itti aansu immoo itti aansuudhaan immoo caarra kan jiru haa ilaallu. Baan citatuuta eeti jedha. Baan citatuuta eeti. Kunis dhugaadha jechuudha. Bakkatu wal jijjiira malee kun hin danda'amu. Daarra kan jiru immoo faan citatuuta baatiidha. Faan citatuuta maaliitidha? Citatuuta baatii jedha. Faan citatuuta baati. Kuni sobadha jechuudha. Akkuma asirraa argitan daan as keessa jira. Caan as keessa jira. Baa kana keessa hin jiru. Kanaaf jechuudha. Itti aansuudhaan immoo haa ilaallu. Faan cita sirrii tuuta eetii jedha. Cita sirrii tuuta eenuun jedha. Faan jechuudha. Faan kamidha? Kana. Eenoo. Een immoo kanadha. Kunis sobadha jechuudha. As keessa faan tuunni faa as keessa homtuu hin jiru jechuudha. Hundisaa jiraachuu qaba. Faan keessa tuunni faa hundisaa tuuta kana keessa jiraachuudha iyyuu qaba jechuudha. Kanaafuu kun sobadha jechuudha inni kunis. Faarra kan jiru immoo caan cita sirrii tuuta aatii jedha. Caan kamidha? Caan asii. Caan cita sirrii tuuta aatii jedha. Akkuma argitan asitti kun tuunni miseensi tuuta caa marti isaayyuu tuuta A keessatti argama jechuudha. Kunumaa inni dhugaadha jechuudha kun. Dhugaadha. Inni itti aanu immoo gaa. Gaa yoo ilaallu aan tuunni A cita sirrii tuuta aatii jedha. Kuni soba jechuudha. Haan immoo aan cita tuuta aatii jedha. Kun dhugaadha. Kun dhugaadha jechuudha. Gaaffii sadaffaan tuunni baa kanaa fi tuunni daa kana yoo ta'an cita tuuta baa hunda tarreessi. Cita tuuta baa hunda tarreessi. Cita tuuta baa yoo tarreessinu kan baa jechuudha. Maal ta'a? A baa akkasumallee baa fi maal ta'a jechuudha? Cita tuuta duwwaa ta'a jechuudha. Meeqadha? 4. 1, 2, 3, 4 ta'a jechuudha. Kan baa yeroo tarreessinu. Tuunni baa baay'ina cita tuutaa meeqa qaba? 4 qaba jechuudha. Akkamitti argachuu dandeessu? 2 paaworii 2 jettanii argattu. Warqita meeqadha? 2 paaworii 2 immoo 4dha. Maaliifii foormulaa 2 paaworii naa isa jedhu kanaan argannaa jechuudha. Naan ishii kamii? Miseensa ishee as keessaati jechuudha. Kanaafuu sitti meeqadha? 4 jettu. Tuunni baa baay'inni
cita sirrii tuutaa meeqa qabaa jedha. Kun immoo akkamiin kan isin hojjettani? 2 paaworii naa hir'isuu 1 maal ta'a? 2 paaworii 2 hir'isuu 1 meeqa ta'a? Walqixa 3. Walqixa 3 ta'a jechuudha. Asitti meeqa? 3. Cita tuuta daa hunda tarreessi jedhe. Cita tuuta daa hunda isaa yoo tarreessinu maal ta'a? Xaa, yaa, xaayaa maal goota? Mallattoo ishee kana fayyadamtu. Xaa, yaa, xaayaa, zaa, xaayaa, xaayaa, xaa, zaa, xaazaa, yaa, yaazaa, yaazaa. Akkasumallee matuma isaa jechuudha. Xaa, yaa, zaa fi tuuta duwwaa ta'a jechuudha. Yeroo lakkoofnu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuuta duwwaa faana. Meeqadha jechuudha? Warra amma tarreessine kanadha jechuudha. Tuunni daa baay'ina cita tuutaa meeqa qaban? Maal gootu kana immoo 2 paaworii naa jettanii hojjettu. 2 paaworii naa. Naan keenya meeqadha? Asii 3. 2 paaworii 3 walqixa meeqadha? 8. 8 isa amma tarreessinedha jechuudha. Tuunni baay'ina cita sirrii tuutaa meeqa qaba? Baay'ina cita sirrii immoo yeroo barbaannu 2 paaworii naa hir'isuu 1ti. 2 paaworii 3 hir'isuu 1 meeqadha? 8 irraa 1 meeqa? 7 jechuudha. Inni kun meeqadha jechuudha? 7 barreessitu asitti 8. Itti aansuudhaan gaaffii arfaffaa. Tuutota kennaman irratti hundaa'uun gaaffilee armaan gadii deebisiidha. Tuunni A kana, tuunni B kana, Caan kana, Daan immoo kana. A makkoo B. A makkoo B yeroo barreessinu A makoo B maal ta'a? 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 kana ta'a jechuudha. Maaliifii asirratti lakkoofsa tokko as jira, asis jira. Irra deemnee hin barreessinu jechuudha. Isaan kana ta'a. A makoon B. Baarra kan jiru immoo Caa makoo daa jedha. Caa makoo daa. Maal ta'a? A B 1, 2, 3, 4, 5, 6 kana ta'a jechuudha. Caa makoon daa. A makoo daa immoo haa ilaallu. A makoo daa. A makoo daa. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
kana ta'a jechuudha. Daarra kan jiru immoo baa makoo caa. Baa makoo caa. Baa makoo caa. Baa makoo caa. Tokko, afur, torba, jaha dursina. Torba osoo dursina rakkoo hin qabu tartiibuma isaatiif jecha malee. Tokko, afur, jaha, torba, saddeet, baa. Kana ta'a jechuudha. Kan isa kanaa immoo kipha baa. Kipha baa. Kipha baa asuma fuulduratti barreessina. Fi baa isaan wal fakkaatan jechuudha. Tokkoon wal fakkaatu. Taasisuudhaan maaliin wal fakkaatu? Saddeetiin wal fakkaatu. Kan biraa maaliin wal fakkaatu? Tokkoo fi saddeet qofa jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Faarra kan jiru immoo caa kipha daa. Caa kipha daa. Maaliin wal fakkaatu? Afuriin qofa wal fakkaatu. Kanaafuu maal gootu? Kana ta'a jechuudha. Gaarra kan jiru immoo fi caa. Kipha caa jechuudha. Maaliin wal fakkaatu isaanoo? Ittiin wal fakkaatan qabu? Yeroo ilaallu kan ittiin wal fakkaatan hin qaban. Kanaafuu tuuta duwwaa jennaan jechuudha. Wal qixachuudhaan tuuta duwwaa akkasiin keenya. Kanaafuu haarra kan jiru immoo baa kipha daa. Baa kipha daa. Maaliin wal fakkaatu isaan kun? Tokko wal fakkaatu. Afurii wal fakkaatu. Kan biraa maaliin wal fakkaatu? Hin jiru jechuudha. Kanaafuu tokkoo fi afurii wal fakkaatu. Kana ta'a jechuudha. Shanaffaarra kan jiru immoo yoo hojjennu fi baan tuutota yoo ta'an gaaffilee armaan gadii deebisii jedha. Asirratti baay'inni tuuta afurii, baay'inni tuuta baa jaha fi baay'inni makoo baa 9 yoo ta'an baay'inni kipha baa daashii ta'aa jedha. Amma kan barbaannu isa kana jechuudha. Baay'ina kipha baa barbaanna. Akkamiin hojjettu? Baay'ina makoo baa wal qixa baay'ina tuuta ida'uu baay'ina tuuta baa hir'isuu baay'ina tuuta baay'ina tuuta kipha baa jechuudhaan hojjettu. Kana meeqa nu kennee jira? 9 nu kenneeti jira. Kan isa kanaa wal qixa jettu meeqadha? 4. Ida'uu kan isa kanaa meeqa nu kennee jira? 6 nu kennee jira. Hir'isuu baay'ina kipha baa. Kan barbaannu isa kanadha jechuudha. Asitti amma 9 wal qixa meeqa kuni? 10 ta'a.
hir'isuu baay'ina kipha A kipha B. Maal ta'a kana booda 10 maal gootu mallattoo wal qixaan akkas as dabarsitu jechuudha. Mallattoo wal qixaan gamanatti akkas as dabarsitu. Yeroo kana maaliin as darba? Hir'isuudhaan as darba 10. Kanaafuu 10 hir'isuu 10 ida'uu 9 wal qixa hir'isuu maal ta'a? Hir'isuu baay'ina kipha A kipha B ta'a. Inni kun meeqa ta'a? Yeroo walitti daatan hir'isuu 1 ta'a. Wal qixa maal ta'a? Hir'isuu baay'ina A kipha B. Gama lamaaniinuu hir'isuudhaaf hirtu. Isiinis hir'isuudhaaf hirtu. Hir'isuun hir'isuudhaan bada. Asitti hir'isuun hir'isuudhaan bada. Sana booda tokko qophaa ishee hafti. Tokko wal qixa baay'ina A kipha B hafa. Kanaafuu A'n kipha B meeqadha jechuudha? Baay'inni isaa tokkodha jechuudha. Kanaafuu asitti maal gootu? Tokko gootu. Baarra kan jiru immoo yoo hojjennu baay'ina tuuta A kana nuu kenneerra 20. Baay'ina A makoo B 30 nuu kenneera fi baay'ina A kipha B immoo 15 nuu kennee jira. Yoo ta'an jedha. Baay'ina A baay'ina tuuta B barbaadaadha. Wantoota B barbaanna gaasitti. Wantoota B yeroo barbaannu maal goona? Akkuma ammaa fayyadamneetu hojjenna jechuudha. Foormulaa asuma akkuma ammaa fayyadamne isa fayyadamuudhaan kan nuti hojjennu. Asirratti A baay'ina A makoo B wal qixa baay'ina tuuta A ida'uu baay'ina tuuta B hir'isuu baay'ina A kipha B. Asitti maal nu kennee jira? Baay'ina A makoo B meeqa nu kenneera? 30 nu kenneera. Wal qixa jenna. Kamii barbaanna gaama? Kan A immoo meeqadha? 20 nu kenneetii jira. Ida'uu baay'ina tuuta B. Isa barbaanna kana kan nuti barbaannu jechuudha. Hir'isuu kan isa kanaa meeqadha? Kan nu kennee jiru 15 nu kennee jira. Kanaafuu ammoo maal goona? 30 wal qixa jenna. Kanaafi kana walitti daana. Yeroo walitti daanu maal ta'a? 20 irraa 15 yeroo hir'istan meeqa? 5 ta'a jechuudha. 5 ida'uu meeqaati? Baay'ina tuuta B ta'a. Kanaafuu 5 kana maal gootu? As dabarsitu. Yeroo kana immoo hir'isuudhaan darbaa jechuudha 5. Kanaafuu hir'isuu 5 ida'uu 30 wal qixa baay'ina tuuta B. Inni kun meeqa ta'a? 25 ta'a. Wal qixa baay'ina tuuta B. Meeqa ta'a? 25 jechuudha. Baay'inni tuuta B 25. Jaffaan immoo yoo A'n kana ta'e tuunni isaa fi B'n immoo tuunni isaa kana ta'an A makoo B fi A kipha B danaa V fayyadamuun agarsiisi. Danaa V fayyadamnee agarsiifna jechuudha. Jalqaba irratti maal haa goonu?
kibba isaanii haa ilaallume. Asii aan jira, asis jira, caan asis jira, asis jira, 8 asis jira, asis jira. Kana jechuun miseensa sadiin wal fakkaatee jira jechuudha. Miseensa sadiin wal fakkaatee jira. Maal goonaa? Kana tuuta A jedhaa kana. Kana immoo B jedha. Isa kana A, isa kana B. Maaliif wal fakkaatee? A'dhaan wal fakkaateera. Caa fi baay'inni 8 wal fakkaateera. Amma kan A keessa jiran kana hundasaa barreessuu qabna jechuudha. A keessatti. A barreessineerraa, B barreessine, Caa barreessineerraa, 4, 8 barreeffameera, 12. Aan barreeffameera kan baase jechuudha. Caanis barreeffameera. Daa 7, 8 barreeffameera, 9. Daanaafiin yeroo kaafnu akkasiin kaafna jechuudha. Maal gootu ammoo amma koo baasiniin jedhee jira. Maal gootu hundasaa kana dibduu jechuudha. Yeroo kana akkasiin kaaftanii hundasaa dibdu. Hundasaa dibdu. Osoo lakkoofsa isaan balleessin jechuudha. Lakkoofsa baduun qabu mul'achuu qaba. Hin dibduu jechuudha. Dibuu yoo baattanis lakkoofsi isaayyuu hin ibsa. Qubeen isaas lakkoofsi isaayyuu hin ibsa, rakkoon qabu. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Kan biroo immoo A kibba maal jedha? A kibba B jedha. A kibba B immoo eessa kan isin dibdanii? Bakka itti isaan ittiin wal fakkaatan jechuudha. Isa immoo eessa dibdu? As dibdu jechuudha. Ishii kana keessa. Ishii kana keessa dibdu. Akkasiin keessu. Bifa kanaatiin keessu jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Boqonnaan tokko jechuudha. Boqonnaa tokko kana keessatti haga amma baranne kanatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa. Viidiyoo haaraa waarlee isiniif dalaga jechuudha. Bakka isinii galatti. Akkasumallee chaanaalii kanaaf maatii warreen hin taane chaanaalii kana subscribe gochuun maatii keenya ta'an isiniin jedha. Viidiyoo itti aanuun boqonnaa 2 intiijaroota kan jedhuun walitti deebinaa. Haga sanatti nagaan turaa isiniin jedha.